Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota chaanaal yuutuubii bilisummaa Oromoo miidiyaa akkam jirtan fayyaadha. Ijoollee Oromoo qaqqaalii, yaa ilmaan ayyaa, yaa warra Oromoo dhugaa taatan, yaa warra dhugumaan qabsaawaa taatan akkam jirtan nagaa fayyaadha. Kanaaf irraa wanni inni qabadhee dhufee jiru seenaa kaleessa yookaan daba kaleessaa oppiidiyoon daleeyde sanirraa hin dubbachuu barbaada. Jaarmeenni oppiidiyoo ja'amu jaarmeen siigaltee kaleessa warra booji'amtoota dargii walitti qabuudhaan TPLF booji'amtoota isa walitti qabuudhaan dhaaba ijaaramee jechuudha. Dhaabni kun gaafa tarsiimoo TPLF itti baastee itti kannaa turte sanitti karoorri inni godhaa ture fi inni baafachaa ture ilmaan Oromoo qarayyoo sabaa akkuma irra siigaltee nama Oromoo beekaa Oromoo hayyoota Oromoo barataa Oromoo jajjabaa akkuma fixaa turan sanitti akkuma irra fixaa jiranitti kaleessaas tarsiimoo siigaltee ihaadi qabatanii ijoollee Oromoo kan fixaa ture warra siigaltee maqaa Oromoo yaammatu oppiidiyoo kana jechuudha. Kun dhugaa jiru. Kun dhugaa nam tokko siigaltee haaluu hin dandeenye. Kun dhugaa jiru. An akka nama tokkootti isaan siigaltee maqaa irra kaayee waa jechuufii miti. Dhugaa jiru lafa kaa'uufi. Kun hubatamuu qaba beektaa. Kaleessa amata 27 TPLF Oromiyaa qabattee biyya san bulchaa turte keessatti namni humna tikaa mootummaa warra TPLF kanaaf ilmaan Tigrootaatiif abaa'oo deeggarta, abaa'oo sibira dhufa, abaa'oo nyaachifta jechuudhaan namni kaleessa dhala Oromoo, ijoollee Oromoo, hayyoota Oromoo, abbootii qabeenya Oromoo namni kannaa ture, namni deennati kannaa ture eenyu laata beektu? Oppiidiyoodha. Kan maqaa abaa'ootiin nama farrajaa ture, kan ijoollee Oromoo, dhala Oromoo, barattoota Oromoo deeggartoota abaa'ooti jechuudhaan barnoota irraa ari'aa kan ture eenyu? Barnoota irraa akka ari'aman kan irratti dalagaa ture eenyu? Oppiidiyoodha. Dhugaan dhugaa. Isaanii irratti dalagaa ture. Isaanii deennati uummata keenya kannaa ture. Isaanii nu hidhaa ture. Isaanii nu hojjeessaa ture. Kun dhugaa jiruu beektaa. Dhugaa jiruu beektaa. Mana hidhaa Qaallittii fi Zuwaay keessa namni Oromoon akka achi keessa guutamtu godhee irratti dalagaa ture beektu warra oppiidiyooti.